Yooyyaa walitti deebinee jirra. Akkam jirtu? Ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Har'a kan ilaallu fangasii mataadha. Fangasii buqqee mataa. Yeroo hedduu namoonni fangasii mataa kanaa fi foroforii adda hin baafatan. Fangasiin mataa rifeensa fixuudhaan beekama. Mataa addeesseetu rifeensa naannoo sanaa kaasa. Forforiin garuu rifeensa hin fixu. Waanuma ta'etu yeroo mataa keenya hoqqannus ta'e ofuma isaa fofolloqee harca'a malee rifeensa mataa namarraa hin fixu. Yoo kanaan immoo adda baafachuu dadhabnee qorannoo laaboraatoorii taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf akka waliigalaatti forforiin rifeensa namarraa hin fixu, fangasiin immoo rifeensa namarraa fixa. Fangasii buqqee mataa kan jennu egaa infekshinii fangasii kan gogaa mataa fi rifeensa namaa fixudha yookaan miidhudha. Baay'inaanis kan inni irratti mul'atu daa'imman umuriin isaanii waggaa 3 hanga 7 gidduu jiran irratti. Haa ta'u malee daa'imman umuriin isaanii waggaa 1 hanga 12 jiranitti baay'inaan ni huba. Namoota gurguddoo tokko irrattis darbee kan ittisoon qaama isaanii gad bu'aa ta'e kanneen akka dhibee sukkaaraa fa'aa kanneen qaban irratti mul'achuu danda'a. Haa ta'u malee akka waliigalaatti garuu umurii waggaa 3 hanga 7 gidduutti kan inni baay'inaan mul'atu. Akkaataan itti daddarbus kallattiinidha. Kallattiin nama dhukkuba kanaan qabame yoo walitti dhufeenya qabaanne yookaan immoo wantoota ittiin namni sun fayyadame wantoota faalaman kanneen akka filaa rifeensaa yoo waliin fayyadamne, keeppii yookaan kuffiyyaa yoo waliin fayyadamne, uffata mataatti uffatamu yoo waliin fayyadamne daddarbuu danda'a. Akkasumas boraatii yookaan tiraasii irra ciisnuun illee namatti darbuu danda'a. Asittis egaa kan forforii irraa adda baasu forforiin namatti hin darbu. Filaadhaan, boraatii tiraasii tokkorra ciisuudhaan, uffataan, keeppiidhaan namatti hin darbu. Forforiin jechuudha. Haa ta'u malee fangasiin buqqee mataa immoo namatti ni darba haala kanaan. Mallattoolee fangasii mataa ilaalle madaa'uu yookaan akkuma argitan kana mallattoo adii ta'ee fa'aa gurraachis ta'uu danda'a. Akkasumas immoo baay'eeruma baay'atee hanga sadarkaa qaaqee jedhamutti illee madaa'ee dhufuu danda'a. Rifeensa naannoo sanaa ni fixa, nama ooksisaa, naannoon sun dhukkubbii namatti dhaga'ama. Akkasumas morma jala yookaan gurra boodaanii xannachi ta'uu danda'a. Qaamni isaaniillee ho'a xiqqoo qabaachuu danda'a. Kanaaf egaa akkaataa itti salphaatti forforii fi fangasii mataa adda baasu dubbanne irraa kan jalqabaa forforiin rifeensa namarraa hin fixu, fangasiin immoo rifeensa naannoo hube sanaa ni fixa. Lammaffaan forforiin namatti hin darbu, fangasiin immoo namatti darba karaa miidhoo, filaa akkasumas uffata naannoo sanatti kuffiyyaa fa'aa, tiraasii fa'aa waliin fayyadamuun kan ka'e. Mee akka furmaataatti immoo maal gochuu qabna kan jedhu yoo ilaalle jalqaba manuma ofiitti maal haa goonu kan jedhu irraa kaana. Jalqaba naannoo fangasiin sun jiru qulqulluu taasisuu qabna. Saamunaa farra baakteeriyaa ta'an antiibaakteeriyaal soop warra jedhaman kanaa fi bishaan fayyadamuudhaan guyyaa guyyaatti al takkaa dhiqachuu qabna naannoo kana. Erga dhiqannee boodas mataa keenya gogfachuu qabna. Sababni isaas egaa tokko qulqullina dhabuun akka inni mataarra faffaca'u ta'a. Akkasumas akka inni namatti darbu ta'a yoo sirriitti hin qulqulleeffannu ta'e. Daa'ima tokko daa'ima biraatti daddarbuu danda'a. Kana qofa sun ta'in immoo mataa irraa miicnee yoo hin gogsine jiidhina kan qabu yoo ta'e ammas akka inni daddarbu ta'a jechuudha. Kanaaf saamunaa farra baakteeriyaa fi bishaan fayyadamuudhaan guyyaa guyyaatti dhiquu erga dhiqnee booda immoo mataa isaanii gogsuu fi jiidhina qabaachuuf qulqullina dhabuun akka inni faffaca'uuf haala mijeessa. Lammaffaan kan gochuu qabnu zayita kokonaatii fayyadamuudha. Zayitni kokonaatii amala farra fangasii fi jarmilee xixiqqoo biroo waan qabuuf fangasii mataafis ni gargaara. Xiqqoo akka dhangala'aatti erga akka jijjiiramu ho'isne naannoo sanatti guyyaatti yeroo 2 yookaan yeroo 3 dibuun sukkuumuudha. Wanti kun egaa haala kanaadhaan haala suura kanaan argitanii dhufa. Isa kana xiqqoo ishee akka inni laafuuf harka keenya irratti haa ta'u waan xiqqoodhaan xiqqoo ho'isne mataa daa'immanii fangasii kanaan hubame naannoo sanatti guyyaatti yeroo 2 yookaan yeroo 3 dibuu akkasumas dibuu qofa osoo hin ta'in sukkuumuudha. Hanga yoomitti? Hanga wanti sun badutti. Hanga rifeensa mataa isaaniirraa fangasiin sun badutti torbee tokkos 2 ta'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraan kan manuma keenyatti gochuu dandeenyu irdiidha. Irdii mana keenya keessatti argamu. Irdiin amala madaa fayyisuu yookaan antiinfilaamaatirii effektii fi jarmilee adda addaa dhabamsiisuu akkasumas immoo guddina fangasii ittisuu qaba. Irdii kana
bishaan xiqqoon maknee xiqqoo shakkanni lallaafuu erga goonee booda naannoo mataa daa'immanii kanaan uumametti dibuudha. Erga dibnee booda immoo naannoo sana tursiisuudha. Hanga inni gogutti. Erga tursiisnee booda mataa isaanii irraa fillee dhiisuu dandeenya, irraas miicuu dandeenya. Hanga inni baduttis guyyaan akkas gochuun barbaachisaadha. Guyyuma guyyaanii fakkeenyaaf ganamaas haa ta'u galgala yeroo isaan mana barnootaatii deebi'an irdii kana bishaan xiqqoo laaffisnee mataa isaaniitti dibnee yeroo inni gogummaa irraa miicuu kan irraa filu. Kanneen armaan olii kana egaa torban lamaaf yaallee yoo baduu dide mana yaalaa deemuu barbaachisaadha. Irdii jenne kana, kokonaatii ooyilii jenne kana, kanneen kana torban lamaaf yaallee yoo furmaata dhabe yookaan yoo badaan jiru ta'e yoo babal'ate mana yaalaa geessuun dirqamadha. Ogeessi fayyaas egaa kana dhibee fayyaa gara biroorraa erga adda baasee booda dhibeen biroon jiru kan kana wajjin wal fakkaatan kanneen akka sooriyaasisii fa'aa takkayyuu foroforiimtuu haala armaan ol jenne kanaanii salphaatti adda baasuun cimuu danda'a. Kanaaf qorannoo laaboraatoorii barbaaduu danda'a. Kanaaf ogeessi fayyaas erga wanti kun fangasii mataa ta'uu adda baasee booda tokko qorichoota farra fangasii kan torbee 6 fudhataman torbee 6 olii forootti fudhatamu jira. Fakkeenyaaf kanneen akka girisoofluuriin hanga torbee 12tti kennamuu danda'u. Akkasumas erga qoricha liqimsaa kan ajajee dabalata akka inni immoo namatti hin daddabarre shaampoo farra fangasii kan rifeensatti dibamu torbanitti yeroo 2-3 kan ittiin miiccatan isa kanas ni ajajaaf. Shaampoo qofaan hin badu. Sababni isaas hundee rifeensa jala qabatee jira waan ta'eef liqimsaa barbaada dirqama. Qoricha liqimsaa jechuudha. Tarbinaafiinii fa'aa girisoofluuriinii fa'aa yoo xiqqaate torban 6. Shaampoon dabalata ajajamu kun akka inni namatti hin dabarreef akka inni xiqqoo irratu qofa gargaara malee guutummaatti hin balleessu. Kanneen qabadhee jiru ammaaf kanumadha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.